السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota abdii yeroo akkam jirra jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa kan jaallaa isin akka kushin jecha laftillee ganama good morning isiniin jennee jira bakka nagaan bultani nulee nagaan bullee haala kanaan imala keenya itti qajeelaa jirra jechuudha. Lafti ganama ammeerri barraa kaaree jechuudha. Nulee haala kanaan imala keenya itti fufnee deemsa keenyallee akkuma argaa turtan yeroo kan kophaa yeroo kan kun dadhabee taa'aa yeroo kun immoo kun deemaa jechuudha. Haala kanaan turaa jirra. Bicha haalli jiru wallaahi alhamdulillah rabbiin galanne haa ga'u. Deemsi keenya guyyaa torbaffaadha. Isa kana jechuudha du'aayin keessan baay'ee nu gargaareera jechuudha. Ammallee du'aayin nu guutuu hin dagatinaa isiniin jedha. Wallaahi du'aayin keessan nu jabeessee nuuf jiraadhaa isiniin jedha. Imalli keenya akkuma itti jira xiqqaashoo ishee bichaa akka tasaa osoo makiinaa kaanitti rarra'u miiliti xiqqaashoo isheen dhukkubee ammaaf deemaa hin jiru. Magaalaa wayiitti goree magaalaa sana boqotaa jira jechuudha. Imalli keenya haala kanaan jira. Warroonni shabakaa irraa isin jalaa badallee dhiifama yeroo takka shabaka irratti waan deebi'uuf warroonni silaa dubbisuu qabu keessan illee isin dubbisee jira. Warroonni dubbisuu barbaadda illee annagaa qaba. Shabaka irratti illee deebi'ee jira. Isiniin jechuu barbaadeeti. Imalli keenya akkuma itti fufetti jira. Turtiin nu faana isin haa ta'u isiniin jedha. Turtii gaarii. Got